Fiilmiiwwan isaatiin qalbii namoota hedduu booji'eera. Namoota addunyaa kanarratti fiilmiidhaan akka urjii ifanii mul'atan keessaa isa tokko ta'uu danda'eera. Bu'aa ba'iiwwan jireenyaa hedduu dabarsee har'a aktaroota addunyaarra jiran abbootii qabeenyaa ta'an keessaa 5 keessaa isa tokko ta'ee mul'achaa jira. Fiilmii isaatiin namoonni baay'een jaalalaan qabamanii jiru. Baay'eenis miiraan booji'amanii jiru. Addunyaa guutuu irratti fudhatama guddaa kan argatee fi akkasumas namoota fiilmii hojjetan hedduu keessaa jaalatamummaa guddaa horateera. Bu'aa ba'ii hedduu dabarseera. Aktara akkasumas immoo nama biizinasiidha. Akkana malee namoota gargaaruudhaan ni beekamu. Dandeettiin dubbii isaatii addunyaa kan dinqisiise. Yeroo dhiyoo keessatti seenaa Shahrukh Khan sini qabadheetiin dhiyaadha. Subscribe, like, share godhaa. Nu wajjin turaa.